Asumarratti kunoo waraanti ajjeestee kaate reeffi hospitaala geeffamee kee amma fidamee kunoo wacan argine yeroo reeffi fidamu ijoolleen Oromootti arannaan ijoollee dhahanii wallahi ajjeesanii lubbuun isaa dabartee reeffi isaa fuudhamee hospitaala deemee dhufe yaa Allah keessaan baasi ati gooftaa koo yaa Rabbi ati biyya mujrima kana yaa Rabbi geeffamu kana nurratti niisinati yaa Rabbi yaa Allah quufaan abbaan biyyaa kunoo saatii fedhe akkanatti nama ajjeesa saatii barbaadan nama reebu saatii ijoolleen dhahamte kunoo lambaatamaa jira tokko immoo kunoo dhahamee baatamaa jira la kunoo baajaajii achi dhaabataa argitanii la baajaajiitti fe'aa jiranii la inni immoo dhahamee baatamaa irra argitee baajaajii sanatti fe'amee ka'e ilaala kan nu jalaa du'e nuyi ammoo kan dhahamu nuyi kunoo la baajaajii sanaan fuudhanii deemani yaa Allah ilaa baajaajii keessa buusanii fuudhanii deeman kan dhahamu nuyi kan zarafamu nuyi kan mannitti cabsamee ol seenanii jechuudha keessaa guuranu nuyi yaa Rabbi yaa Allah furmaata nuu ta'eeti yaa Rabbi anta እርዳን ያ ረቢ ያ አላህ ይኸው አሁን የኦሮሞ ልጅ ነው እዚህ ጋር መስሪ አረብ ማለት ነው ወግቶ ገደለው ከዛ ደግሞ ልጆች ለምን ብሎ አልቅሶ ሲጣሉ ደግሞ ይኸው እየተቀጠቀጡ ነው ያ ረቢ አላህ ድረስልን አንተ ያ ረቢ አላህ ካለንበት ሀገር ውስጥ አስወጣን ያ ረቢ መስሪ ከነ ኬሳኑ ባሲ ብየ ዙልሚ ብየ ዞለመምቱ ብየ ሙጅሪማ ያ ረቢ ኬሳኑ ባሲ ያ አላህ والله قران ندكبي والله يا رب نويجيت بيجوا سيرين جره يجول لولني يارني كان جلادو انا مامي